Sabako sabagamtan hunda caalu kee abbaa keenya ormin dhaalu waame gootaatu si waame boruuf si abdataaf sitti dhaame salphaan sa'inii barbada daraa keessa irmiitu qanii maaltu walirraa dheessa yoollee silixxee qoraattiin dhoqqee keessa hin yaadda'inii lammiitu gumaa baasa akkasi. Tolega kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun sagantaa dhama walleeti gaa sirboota torban kana keessa bayan haga sirba sadii qabanneeti kan sitti isiniif argamne haga xumura qophii keenyatti nu faana duraan afirraa teenyitan kabajaati. Egaan akkuma beekamu torban kun torba sirbaa namatti fakkaata sirboottan hedduudha kan ba'anii sirboottan ba'an kun hundi isaaniitu iyyuu kwaalitiin isaanii yeedaloo folaloon isaanii maalirratti akka inni xiyyeeffatu kan irraa ilaallu ta'a. Jalqaba irratti sirba Taaddalaa Gammachuutiin kan nuti jalqabne Taaddalaa Gammachuu weellisaa beekamaa Oromoon qabdu keessaa akka Oromootti osoo hin taane akka Abashaattu akka guutuu Itoophiyaatti weellisaa of kabajee weellisummaa isaatiin staandaardii mataa isaa eeggatee nama jiraatuu fi nama dinqisiifadhu keessaa addadha Taaddalaa Gammachuu. Waggaa tokko keessa sirba lamadha kan inni baase sirba Sabbar Zeenaa kan jedhu Sabbar Zeenaan suni akkuma beektu ergaan isaallee gurguddaadha. Sanarraan dhufee immoo sanyii leencaati kan inni jedhu amma kuni yuutuubii mataa isaa irratti gadhiifame waan ta'eef sirba sanarra walaloo baay'ee akkaan ergaa guddaa hundi isaatu ergaa guddaa dabarsaa sirboottan hedduu Afrikaa qabna waan ta'eef achi keessaa tuttuqnee dabarfachuudhumaa fi akkuma beekamu dhimma Oromummaa irratti kan xiyyeeffatudha. Oromoon maal akka ta'e akkasumas ammoo ergaawwan lammiin akkanii tokkummaa qabaatu yookaan yeroo ammaa kana keessatti maaltu akka isa barbaachisu kan bal'inaan irratti dubbatedha waan ta'eef keessatti faa viidiyoo isaa gaafa argitee jettu lugnii akka ni jagnoomu faa godha. Al tokko dubbii keenya irratti waan tokkoon sitti yaadadhe yeroo maaster pilaanii sana Caalaa Bultumeetii beektaa sirba kana kan ho'isaa ture namoota hedduu akka inni gara qabsootti qeerroon kun gara qabsootti seentu kan godhaa ture sirbii Caalaa Bultumeetiif kan Jaafar Yuusuf adda durummaadhaan kan kaafamudha. Mucaa tokko baay'ee sodaata ture beektaa yeroo namoonni gara hiriiraa deddeemanu inni dantaatti qabu dhaqaas hin du'aa'edha. Sana booda guyyaa tokkotuma taa'uu Gailoli mananciisin maal manaa goota jajjabduu akka sibiila woboo yaa gooftaa diina sirba kana dhaggeeffatee dhugumaan maaliif nama biraa hafa jedhee ka'ee hiriiratti makate beektaa akka tasaa gaafa hiriiratti makatu karaa inni jiru kanaan dhukaasni jalqabame beektaa. Leenca gudii caala gudiina gooteedha jechuudha. Kanaaf sirbi akka si onnachiisu godha akka xofee laaltu godha keessatti ergaan sirba sanaatiif immoo kiliippiin isaa sun gaafa wal madaalee jedhu ergaa guutuu isaa dabarsaa jechuudha. Dubbitee irratti isa Oromoon sirba qofaanii miti kan ergaa dabarsu hattaa yoo midhaan tumu yoo loowwan bobbaasu jechoota fayyadamuu qaba. As keessatti mirrigaa jira, shoobdoo jira, darashii jira, geerarsaa jira. Kana bira dabree immoo sirbaa jira. Kana hunda keessatti immoo yoo itti ammaan tana wantoonni dhababanis akkuma jiranitti tahee kan ammaan tanatti immoo baroota sidhuu kana keessatti haalan onnee luyinaa kaasan jennee nuti kaasuu dandeenyu keessaa kan jalqabaa sirba. Sirbi ammoo ammatti Oromoo biratti akkaan sadarkaa olaanaa qaba. Qabaachuu qofa osoo hin ta'in Kakaasaa onnee luunaatis tahee ammoo booji'aa wanni garaagaraati. Kana ta'e immoo artistii Taaddalaa Gammachuu artistii guddaa Oromoon qabdu keessaa kan hangafaati. Hangafa. Sirboonni inni sirbuu yeroo tana dura ilaalaa dubbanee Sabbar Zeenaan sirba baatii sadii afur waan akkasiiti. Yeroo haga kana keessatti sirba akkana fakkaata. Dubbii keenya irratti kaasetta hojjetaa jira. Kaasetta hojjetaa jiru sana keessa sirboottan yeroo wajjinii wal qaqqabatudha kan inni gara waltajjii yookaan gara uummataatti geessisaa jiru. Achi keessa amma fakkeenya saba koo saba gamtaan hunda caalu qe'ee abbaa
abbaa keenyaa ormin dhaalu. Yeroo ammaa kana keessatti haala siyaasa biyya keenyaa yoo fudhattee jette Oromoon eenyu wajjiniin hudha wal qabee jira kan jedhu beekamaadha. Waamee gootatu si waame boruuf si abdataaf sitti dhaame. Gama ija siyaasaatiin yoo ilaalte jettu paartii kam akka inni deeggaraa jiru hin beektu. Yoomuyyuu dhaabbataadha sirboottan akka kana sirba siyaasaa gaafa hojjettee jettu sirba yoomuyyuu paartii kamuufu ergaa dabarsu. Warra bosonaafis haa ta'u ergaa qaba. Warra masaraa keessa jiruufis haa ta'u ergaa qaba. Warra biyya keessa taa'ellee qabsoo nagayaa gaggeessaa jiruufis ergaa qaba. Maaliifi yoomuyyuu sirba ergaa dhaabbataa qabu of keessaati dhimma sabaatiin wal qabata waan ta'eef garuma siyaasaatti yoo fudhatte ta'e gara kamitti akka harkifattu hin qabdu Oromoodha waan ta'eef saba koo saba gamtaan hunda caalu qe'ee abbaa kootii hormin dhaalu yeroo akka kana Oromii tokkummaadhaan kaatee yeroo isin gara Oromiyaa kanatti yookaan Oromoo irratti duula bantu dhaabbileen siyaasaa kamuyyuu Oromummaa isaaniitti deebi'u dhimma siyaasaa isaanii kana dhiise. Kanaafuu ergaan achi keessa jiru eenyuun taanaan maaluu taanaan dhaabbileen siyaasaas haa ta'u yeroo Oromummaa isaaniitti yeroo Oromummaa keenyatti kana duulamu Oromiyaan kunis waamaa jirti ergaa qabu of keessatti qaba. Maal jedha salphaan sa'inii barbada daaraa keessaa. Ilmii tuqanii maaltu walirraa dheessaa yoollee silixxe qoraattiin dhoqqee keessaa hin yaadda inni lammiitu gumaa baasaa. Ergaa ajaa'ibaati. Asis yoo dhuftee jette abbaan beekee yeroon of yaalu malee mudaan muddiitti ol ba'a madaan mogolee morma raafti fakkeessoo sirba sobaa sanyii ibiddaa beeki barbadaan si gubaa. Walaloon kun walaloo ajaa'ibaati. Walaloo sirba isaa keessaa baay'ee kan nutti tolteedha kan nu keessaa fudhanne. Kiliippii isaas yoo ilaalte jettu kiliippiin isaa akkuma sirba isaa kana ergaa gurguddaa isaa kan dabarsitudha. Baay'ee itti dhamaameeti kan inni hojjetame yuutuubii isaa irratti gadhiifame waan ta'eef akkana jechuudha kan nuti barbaadnu. Sirbi kun viiyuu guddaa argachuu danda'uudha qaba. Garuu ammallee deemaatiin jiru waan ta'eef xiyyeeffannaan gara aartiin Oromoo faana fageeffateera uummatarraa. Uummanni garuu eessa jira yoo jennu ammallee daa'imaara uummanni. Bazawee dubbii tanarra yeroo hedduu irra deebineetuma dubbanna ammas nama dubbanna. Aartiin fagaattullee aartiin teenya Itoophiyaa keessaa hin baane akka ammatti yoo jenne ni danda'ama. Maaliif jennaan aartiin biyya takka fagaachuu jechuun ati gamtaa Afrikaa kana bira kutuu danda'uu qabdaati. Amma Afrikaanota kana keessa yoo deemte aartiin isaanii biyyi isaanii qofti hin daawwatu. Addunyaa guutuu daawwata. Nutis Afrikaa keessaa tokko nuti ni daawwanna. Fakkeenyaaf si fuudhamu wallee isaan biyya kanaa guddaan tokko wayita sirba sirbu biyyi qofti hin daawwattu. Araba guutuu akka Araba tahee Afrikaatti akka addunyaatti daawwatamee deemee badhaasa itti fudhata. Keenya immoo karaa Afrikaa achi tarkaanfachuu hin dandeenye. Yeroo hedduu maaliif akka sanatti hojjetamaan jiru kan jedhuuf immoo hojjetamaara. Dhugaa dubbachuuf taanaani asirratti dadhabina guddaa kan qabu nuyi malee weellistootaaf aartii miti. Warri dhugaa dubbachuuf taanaan ani hawaasan koo madda garba kanatti. Maaliif haa jennu al tokko amma fakkeenyaa fudhadhu. Sirba hawwiin baaste hawwii tamaan baaste roomaantikeedha. Sirbi kun ituu afaan Amaaraatiin ta'e afaan biraatiin ta'eeti halkan tokkotti miiliyoona sirba galuu danda'udha. Kana hoggaa jennu gaafa sirbi sun fakkeenyaaf amma sirbamee nama 10,000 hin guunne. 10,000 hin guunne. Kana jechuun ati bu'aa ta'eetirra kasaarateetu guddaadha. Laalchi hawaasni aartiidhaaf qabu ammallee hin jijjiiramne bareecha irratti hojjetamuu qaba. Habashoonni maaliif nu caalte duratti? Aartii kana jabeeffatti. Ergaa dhaammachuu barbaaddu sirbaan dhaammatti, barreeffamaan dhaammatti, tiyaatiraan dhaammatti. As keessatti aartistoonni Oromoo dhama'aa jiru. Uummanni garuu qubatti qabaan jiru. Addunyaa biraa keessa jira waan isaan beeku. Nurra fagaatanii jiru waan ta'eef amma fakkeenya yoo fudhanne akkuma nama siin jedhee sirbi hawwii kuni silaa guyyaa tokkotti sirba miiliyoona galuu danda'udha. Warra faranjoota amma jala deddeemnee daawwannu kana kiliippiin akka inni itti hojjetamaa jiru callisaniituma uuma xiqqoodhuma si hojjetanii maqaa al tokko argataniiru waan ta'eef fagaatu. Sirba amma fakkeenya akka yaadutti sirba hawwii kana namni ni kaan arge ituma laalinfaa kan dabarsuufaa jira jedhee yaada akka kootti. Maaliif uummanni aartistoonni nurra fagaatanii jiru nu ammallee bakka aartii kanatti adeemaan jiru waan ta'eef kanatti gara duubaatti itti deebina. Achi wabii dhaabaatti deemna. Wabii dhaabaa eker dubbistuudha. Eker dubbistu mata dureen dhumti isaatu yoo xiqqoose. Bazawee dubbita irratti Itoophiyaa tana keessaafuu sirboota afaan Oromoo kana yoo fudhanne ati beekamuudhaaf
ولسا قد ليجندي تاتي سرب خان كي أكا وان فتل لو دليل إتلاقيتي أرجعتو تهودا أتجاري سياساتك للسوق أبدا فارسوق أبدا مالف جنان ومن خين يملي سياسة رامبغاني أملين فكا دبين دي خيسة قبونه ومن خين يملي سياسة خيسة جرا بيدني سياسة أنا كملي ميدم توان تاتي ومن خين يسموه سربوت سياسات تلاقي فتون كم ملي سموه سربوت أكنو ترى دبوتشو بربانو خان تلاقي فتون هنكب خان جتشون أتي wanni haga ammaan tanatti weellistoonni gurguddan nuti jennu kun ittiin beekamaniihu sirboota qabsooti. Sirboota jaalalaati miti. Warri sirboota jaalalaa sirbaa ture kan akka Khadiir Sayyiduu Oromoo qofa Oromoo birattu kutaaleen hedduun kaasa Khadiir Sayyidin beene jiraachuu danda'a. Kana jechuun siyaasaa tanarraa waan guddachuu dadhabnee fi sirbi keenyalleen sirba haga fedhu kwaalitii qabu yoo ta'e ittiin beekamtii argachuu weellistoonni dadhabee jiru yaadaan akkasii gara eker dubbistuutti dabarfannaa shaggaryaa wiirtuu kaleessaa riqicha lafeen ijaarre walaloo ajaa'ibaati kuni shaggaryaa wiirtuu kaleessaa riqicha lafeen ijaarre dhugaa abbummaa maddasaa bararaaf kennuun ta'aaree ilmoon abbaa yoom dhalcharee Finfinnee irratti waan xiyyeeffatee fi artista Haacaaluu Hundeessaa irratti waan xiyyeeffatedha kiliippii isaa yoo laallee jennu sirba kanarratti sirba ajaa'ibaati dubbii keenya irratti gurbaanis gurbaa ajaa'ibaati waggaa lamaa ol badee ture jechuudha wabii dhaabaa sirba ajaa'ibaa lamaa ol kan inni hojjete kun sadaffaa isaatiin natti fakkaata sirba babbareedaadha kan inni hojjetu keessatti walaloon isaatii fi yeedaloon isaa baay'ee ergaa gurguddaa kan dabarsanidha amma immoo sirba bareedaan as ba'eeti jira waan ta'eef dhimma Finfinneedhaan wal qabata Imma Finfinnee amma fakkeenya gartuun tokko Finfinneen kan keenyetti kaan ammoo itti abbaan jiru jechuudha Finfinneedhuma Finfinnee kana maqaa jijjiirree bararaadhaaf kenna amma gama gara Habashaa kanatti yoo deemne inni maqaallee abbummaallee nurraa fuutee maqaasillee jijjiirrattee kan isiin ittiin maqaa moggaafattee jirtu jira achirratti ilmoon abbaa yoom dhalcharee Abbaan osoo jiru ilmoon akka Oromootti amma fakkeenya abbaan osoo jiru ilmiin gadoomu abbaadha kan gadoomu waan ta'eef ergaa guddaadha kan of keessaa qabu kan biraa maal jedha yaa sandaabee sanbata guddaa biifaan galgala kanuma siin dhabdan dhabeetan yaada bakkuma siin cabdan cabeetan gaddaa eker dubbistuu falfala boo'ichaa karaattiin haftu gumaan gootichaa kan jedhudha sirba baay'ee bareedaadhaaf kiliippii ajaa'ibaatiin hojjetamedha wabii dhaabaa hundi keessan akka daawwattanu qophii maqaa qopheessitoota Forex sagantaa dhama weelliitiin isin gaafanna jechuudha amma gara qabxii sadaffaatti deebinu qabxii sadaffaan weellisaa lafaa dhufaa dargaggeessa qaroo aartii ta'e tokko artistii Galataa Labuu jedhaniini namni kun nama gitaaraa akka malee taphachuudhaan beekamu sirba gitaaraa kan inni taphate keessa sirboota kafaru godhe qofaan nama miliyoona 2.6 daawwatame sirba barcaa irratti manuma kana keessatti barcaa telefoonaan waraabame kwaalitii osoo hin ta'in telefoonaan waraabame isaa gitaara dhawu akka malee gitaara taphata baay'ee weellisaa lafaa dhufaa dhiyootti ammoo sirboota garagaraa sirboota qeenxee adda addaa sirbuudhaan sirbaati jira amma ammoo sirba nadhiis ijoo tokkoon dhufe sirbi sun ammoo sirba raappiidha sirba ajaa'ibaati viidiyoo san ergeetin jira sirbi sun sirba sila akka ammaan tanatti akkuma reefun tana kaasne viidiyoo qulqullina qabaachuu ishii bira kutee moodelistii inni fayyadamilleen dhugumatti mustaqiman taqaraate sigalee mustaqiman inni fayyadames taqaraate sigalee nama aartiiti gurbaan kun weellisaa lafaa dhufaa ol guddataa jiru Qualitiin viidiyoon isaatti hojjetamillee baay'ee bakka ammayyaa jechuun sirbi ammayyaa gaafa hojjettu kiliippii isaas illee ammayyeessaa deemu qulqullinaanis akkaataa inni itti hojjetames akkuma isin jedhee kutaniiru weellistoonni kutanii qofa osoo bira hin gahin beziyaada jaaramni ziyaadatti illee dabraniiti jiran nuti garuu ammallee sammuun teenya waan gana hin guddatinii fi bakka san gahuu dadhabneeti kan jirru weellistoonni ammoo if duratti waan tarkaanfataniif jala tarkaanfachuu danda'uun ta hawaasaati artistoota qaroo amma lafaa ka'an kan gartee sirboota fi sirba maallaqa itti baasanii karaa YouTube chaanalii mataa isaaniitiin maxxansaa jiran kan ammoo guddisuun chaanal isaanii promote godhuun teleenyuti
Sirbumti sunillee yoo isinittiin tolle tuqaa laalaa fi yookaan sagalee sana hirrisaati baay'inni keenya hangam akka baay'annullee agarsiisa. Yoo sirbi sun isinittiin tolle tuqaatuma dhiisaa saawundi isaa gadi qabaati. Maaliif baay'inni kan keenyaa fi akkaataan nuti sirba keenyatti daawwataa jirru aartii keenyatti jabeessaa jirru waa tokko wal fakkaataa hin qabnu. Kanaaf wal madaalchisnee hanga ta'e yoo hanga jara sana faana deemuu dadhabne hanga ta'etti dhiyaachuu danda'uu qabna waan ta'eef sirboottan hedduutu hojjetame garuu nurraa fagaatanii jiru ammas taana. Nurraa fagaatan warra nurraa fagaatan kana jala deemuu danda'uudhaaf ammoo nuti sirboota wayita irratti gattuun shimalaa fi gaachanaa fi eeboo fudhatan kan gartee ati sirba yookaan jaalala naa sirbuu deematee yoo ta'u kurtaadhaan sitti ori'uu kana osoo hin ta'in sirboota raappii sirboota roomaantikii ajaa'iba roomaantikii amma fakkeenya hawwiina naaf hiriyaa kooti baay'ee walitti siqannaa qaamaan wal beekna sirbisii kun gaafa inni ba'ee jedhu hawwii kan biraati moo maali akkaataa isinitti hojjette faranjoonni akka kanatti hojjettu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf taanaani hawwiin tamaam sirba ajaa'ibaati kan isiin hojjette laaltus jedha dubbii keenya irratti sirba Elemoo Aliiti kan isiin haaromsite Elemoo Aliis akka ajaa'ibaatti hojjete kilippisaas dhaqee ilaaleen ture sirba sanadha kan isiin hojjette reegeedha sirbi sun sirba sana ergaan isaallee akkasumas viidiyoo akka inni itti hojjetame waan addaati. By the way, ishiin yeroo hedduu sirboota artistoota leejendii ta'an guddaa kanarratti fuulleffatti. Ishiin kavariin kanaan beekamti. Keessaafu moodelistii ajaa'ibaati. Wayita kavar gootu aaktii ajaa'ibaa kan agarsiifti. Ammoo sirbi amma ishiin kavar goote kun agartee dhugumatti sirba mamiin qabne Rihaanaa Oromoo yoo jaaniin akka keessatti ammaan tana mamiin qabu nabaddiitti. Kanaaf wallistoota lafaa dhufaa sirboota akkan ajabamaa ta'an kana hojjetan kana jajjabeessaa bira dhaabbadhaa. Aartiin meeshaalee qabsoo uummata Oromoo keessaatiif akkasumas ammoo eenyummaa kan kee kan ittiin ibsattu waan ta'eef yeroo ammaa kana keessatti egaa dorgommii keessa jiru aartistoonni aartiin Oromootii fi aartiin bakki biraa jira dorgommii keessa jiru waan ta'eef dorgommii kana milkeessuudhaaf immoo nuti yoo duuba hin jiraanne milkaa'uu hin danda'u jenna. Egaan daawwattoota keenya sagantaan irraaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu ture torbanitti hanga torbanitti turtii gaarii isiniin jenna.